Yohaannis isa lammaffaa boqonnaa tokko. Ittiin lixa. Ana isa manguddicha biraa haa ga'u gara haadha warraa ishii fo'atamtee fi gara ijoollee ishii warra ani dhugaadhaan jaaladhu ana kophaa miti. Warri dhugaa hubatan hundinuu isin hin jaalatu malee. Jaalalli kunis dhugichi inni nu keessatti hafee jiru bara baraan waan nu bira jiraatuuf. Ayyaanni, araarri, nagaanis Waaqayyo Abbaa biraa, Yesuus Kiristoos Ilma Abbaa biraas dhugaatti jaalalattis nu wajjin haa ta'u. Dhugaa fi jaalala. Ijoollee kee keessaa kaan akkuma nuyi Abbaa biraa abboomamnetti dhugicha duukaa utuu bu'anii argachuun baay'ee na gammachiise. Yaa haadha warraa, abboommii haaraa siif caafuuf miti. Garuu nuyi walii keenya akka jaallannu abboommii isa durii jalqabnee qabna turre sana sin yaadachiisa. Jaalala jechuun akka abboommii Waaqayyootti jiraachuudha. Akkasitti akka jiraattaniif abboommin jalqabdanii dhageessan isa kana. Warri nama wallaalchisan Yesuus Kiristoos fooniin dhufuu isaa amananii warri hin beeksifne baay'een gara biyya lafaatti bahaniiru. Inni nama wallaalchisu inni Kiristoosin mormus isa akkasiiti. Of eeggadhaa. Mindaa guutuu akka argattaniif kanaa achitti inni itti dadhabdan hundinuu isin duraa hin bada. Namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kana irra darbee barsiisu Waaqayyoon biraa hin qabu. Inni barsiisichatti qabamee jiraatu immoo Abbaa, Ilmas biraa qaba. Namni barsiisa kana hin fudhanne isin barsiisuuf yoo dhufe garuu mana keessanitti isa hin simatinaa. Nagaa iyyuu isa hin gaafatinaa. Namni nagaa isa gaafatu hojii isaa isa hamaatti hirmaachuu isaati. Ittiin raawwata. Kanan isiniif caafu illee waan baay'een qaba. Garuu gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf qalamiidhaan waraqata irratti isiniif caafuu hin barbaanne. Ani dhufee wal arginee afaaniin isin wajjin haasa'uu nan abdadha. Ijoolleen obboleettii kee ishii fo'atamtee nagaa siif dhaamu.